akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abbayyaa Assaawaa Dhugumaa. Kun qophii keessa jirtu miidiyaa Abbayyaa Assaawaa Dhugumaa jedhamu as ba'aa jira. Ani garboonfataan jillee akkasumas keessummaan qorraa obbo Falmataa Dhugumaa kan jedhaman isiniif affeerra jira. Haala qabsoo yeroo biyyaa fi keessaaf biyya alaa irratti haala qabsoo Itoophiyaa irratti qabsoo Oromoo irratti isiniif haasofsina. Akkasumas teeknishaanni keenya ogeessi istiidiyoo guutummaan bukkeen jiru. Kunis eessa jirtu kan jedhu dhaadannoo kana kan fayyadamaa jiru Haacaaluu Hundeessaadha. Akka Haacaaluu Hundeessaa barbaaduufis akkasumas miidiyaa eessa jirtu jennee qabannee as dhiyaachaa jiru. Kunis keessummaa keenya jalqabaa obbo Falmataa Dhugumaa qabannee as jirra. Karaa yuutuubii kanaan hordofuu dandeessu. Baga nagaan nuuf ta'e obbo Falmataa. Baga nagaan nuuf ta'e akkan si ilaalu kanatti namni ogaasii argu Oromoo jechuudha darbee ilma isaa damuu seensisne. Sababiin isaa fuulli kee guutummaa kaasee hin mul'atu. Eenyu siin jechuun nama rakkisa. Kummaarraa ka'e. Rakkoo koronaa biyya kanatti fide filannoo hin dabalte miidha koronaa kanaaf miidha keenya yeroo dhaabbatan darbuun immoo ulfaataadha. Ifama atitti ogeessa fayyaa miti haa ta'u garuu gaaffii tokko isinii qaba. Gaaffiin isinii qabu kunis ogeessa fayyaa miti isin garuu maaliif maaksii fuula mataa kana irratti godhachuun barbaachise? Maaksiin isinuma irraa illee nu eega. Koronaa irraa illee nu eega. Maaksiin egaa faayidaa guddaa qaba. Isinii qabsaa Oromoo buleessa keessaa isa tokkodha. Obbo Falmataa. Gaaffii tokko isinii gaafadha. Qabsoo karaa nagaatti namantanii isiniin jedhu yeroo baay'ee qabsoo karaatti nagaatti namanii biyya abbaa isaanii gadhiisanii deemanii Falmataan fa'aa biyyoota hambaa Kaayiroo, Saawuz Afrikaa, Moozaambiik, Ugaandaa biyyoota Afrikaa kana keessa amma darbee daangaa biyya Tiraampii kanatti ceetanitti. Dhugoonuma namantanii qabsoo karaa nagaa. Jalqabuma irraa jalqabee namni qabsoo kan barbaadu nagaa barbaachuuf. Qabsootti kan seenu nagaa barbaaduuf. Qabsoo karaa nagaa yeroo jedhamu immoo Afrikaas ta'e Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagaa manaaf abbaa manaa gidduu qofaatti. Qabsoo karaa nagaa jechuun tarsiimoo siyaasa keetii fi akkaataa itti siyaasa kee biyya kana keessatti hordoftu namatti himtee booddeetti lallayyaa galuuf utuu hin taane tarsiimoo kee sana qabsoo karaa nagaatiin uummata kee barsiistee uummata kee hojii wal agarte filannoo filatamtee mo'achuuf. Kana jechuun Afrikaas ta'e Itoophiyaa keessatti waan hin hojjenneef qabsoo karaa nagaa biyya kanaatti baay'inaan paartiilee siyaasaa Oromoo hin amanani. Maaliif yoo jettee qabsoon karaa nagaa haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti halkan sa'aatii afur booda seera irratti qabsaa musanaan daa'ima isa dhalatuudha malee Itoophiyaas ta'e Afrikaa keessatti qabsoo karaa nagaa mootummaa qabu eegamu wajjin ati qabsooftee booddeessaa waanuma argaa jirru kanadha. Obbo Garboonfataan Jille kana deebiin koo. Ishi ammas gaaffii kan biraa kan isin qabu Obbo Falmataan yeroo ammaa kana rakkoo siyaasa biyya keenya ilaalchee biyya keenya jenna. Biyya keenya Oromiyaanis biyya keenya darbee inni kaanis kan keenya jedhaa jiru. Maal jetta akka keetti? Rakkoon siyaasaa biyya kanatti haga kana jiru garboonfachuutu jira malee biyya kana keessa. Rakkoon siyaasaa biyya kamiin keessa jira garuu siyaasaa ni qabu. Kan biyya keenyaa garuu garboonfataatu jira. Garboonfachuu. Lafa qotee bulaan kan kootechuu. Biyya namaan kan kootechuu. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana neeni ishee lafeen irratti shutaatee jiraattu biyya Oromiyaa jedhamtu kanadha. Gondoriin dhaqxee teessoon magaalaa Itoophiyaa utuu achi ta'e nyaana Itoophiyaa jettee halkan tokkotti buluu hin dandeessu. Hudduu keetti limmoodhaan si waraanu. Dafanii illee hin ajjeesan limmoodhaan hudduu si waraananii jireenya keessa gubanii si ajjeesu. Kanaaf biyya keenya nagaa gochuuf rakkoo siyaasaa utuu hin taane rakkoo garboonfataa sun yoo nurraa ta'e rakkoon siyaasaa siyaasuma ni qamaa jedha. Ati isa kana jedhu malee mootummaa immoo karaa biraa dirree dimokiraasii bal'ifnee namoonni baay'een itti namanii taphachaa jiru. Istaadiyeemii bal'ifnee dirree kana keessatti iyyuu naman dhabee irraa jira. Piraayim ministeeriin biyyatti dirree dimokiraasii namoota bal'ifnee namoonni kaan immoo itti fayyadamu wallaalanii namoonni kaan garuu keessa fiiganii keessa gulufaa jiru. Namoonni gariin immoo dirree dimokiraasii dhiisaniitu caakkaatti galanii jedhee isin komata. Dirree dimokiraasiin bal'isetti fayyadamuu danda'an. Piraayim ministeerii Itoophiyaa. Isin maal jettu? Dirreen dimokiraasii biyya kanatti bal'achuu caalaa dirreen kuwaasiyyuu bal'achuu hin dandeenye. Istaadiyeemiin naqamtee iyyuu ijaaramee xumuramuu waggaa 15 ol ture. Dirree dimokiraasii bal'isuu jechuun
Kottaa galaa jedhanii qabsaa'ota Oromoo biyya alaatii guuranii fidanii mana gaatti naquu miti. Obboleessi dirree dimokiraasii bal'isuu jechuun dimokiraasii haqa ta'e dagaagsuudhaaf garboonfatummaa durii sana kaasanii heera abbaan barbaade akka isaaf tolutti tumate sana kaasanii qabsoo karaa nagaa jechuun filannoodhaan namni uummanni barbaade filatamee dirreen dimokiraasii akkas ta'e bal'ata malee akka ammaa jiru kanatti dirreen kuwaasiyyuu bal'ataa jiru dirree dimokiraasii dhiisaa jiru. Dirree dimokiraasii nuuf hin bal'anne. Dirree dimokiraasii miti. Wanti inni biroon iyyuu hin bal'anne. Istaadiyeemiin ijaaramee hin xumuramne. Dirreen isaa hin argamne. Dhagaan bu'uuraa dirree sanaaf hin teenyedha. Nagaa biyya kanaa yoo maal ta'e argamuu danda'a. Nagaan biyya kanaa kan argamuu danda'u gaafa isin biyyatti dhalattanii biyya qo'attanii mattan. Ani Oromoo ta'een dhaladhee, Oromoo ta'een guddadhee, Oromoo ta'een du'aa, Oromoo ta'een jiraadha. Eessa biyyi keewwatte Oromiyaan jira. Isa seeraan isin tumattan immoo Itoophiyaan jira yoon biyya laatee. Fakkeenyaaf namni Baardaaritti dhalate tokko yoo Baardaariin dhaqee duwwaa Baardaar jedhe biyya koo himata malee. Maali lammummaa Itoophiyaa wiinayi. Itoophiyaan isin ijaartan sun irratti ijaaramee jira. Itoophiyummaa kana gaafa isin qabeenya biyya namaa kun kana baloti jettanii himuu dandeessan nagaan biyya kanaa eegamuu danda'a. Qabeenya kan namaa ofii waamuutu jira biyya kana. Biyya kanatti ofii waamuutu. Biyyuma namaa dhattanii Itoophiyaan yeenyaan Abbayyaa fudhatu. Abbayyaan uummanni Oromoo ijaaruu keessatti ga'ee persentii 75 olii qaba. Garuu Abbayyaa yeenyaadha kan jedhaa deemu nama bira. Nuu yeroo gaafa kana dhiistan isin dabalateeti. Nuti akka aalaatti nu ilaalu gaafa hafe biyyi kun nagaa argachuu danda'a. Kanaan ala garuu biyya isin Itoophiyaa jettan kana dhiisaati haga gaaffiin Oromoo deebinetti gaaffii Afrikaa iyyuu nagaa argachuu hin dandeessu. Inni kan biraa kun kana ta'etu jiru yeroo tokko tokko sirban danda'a. Sirbaan kana danda'a. Utuma gumgumuu rafaa sirba kana hin goroggora. Mana darabee bunaa keessa taa'ee sirba daa'imummaa isaa. Kanallee nurratti odeessan malee sirba kana baay'ee hin dandeenyu. Ofiis reefuma singilii tokkoon hojjennataa jirra kan mata duree isaa waa'ee caaluu artistii goota keenya Haacaaluu Hundeessaa Nabsiisaa Maaruusaa wajjin wal qabatu. Sirboota nuni an jaalladhu keessaa sirboota qabsoo hedduun jaalladha. Sirba qabsoo jaallattu keessaa sirba tokko nu jira. Sirba qabsoon jaalladhu keessaa dhiyeenya kana kan ba'e akka malee qabsoo Oromoo keessatti baay'ee natti tolaa ture. Inni didaan keenya yoo qaallitti bookkisu gaddeebituun nabanii gadee hudduu naftanyaa jalaa foollattu. Yoo wareegame sanyiin gootaa biyya abbaasaaf jedheeti malee Oromiyaaf jecha malee. Booree baannee yoomuun teenyuu hidhu jabeessi sinnaara garaa sin dadhabsiisi adeemsi gara kan jedhu kana nayyaala xiqqoo. Sirba Caalaa Bultumee irra nu goote caaluma waan hin affeerre natti fakkaata sirba keessan gaafa nagayu baay'ee galatooma. Dhumarratti gaaffiin gaafa karaa nagaaf karaa hidhannoo garaagarummaan isaa maali? Karaa nagaaf karaa hidhannoo dursa gaafii dubbadheen ture. Qabsoo nagaa kan jedhamu biyya kana keessa hin jiru. Waa'ee qabsoo hidhannoo immoo jaalmarroo ofaatu si deebisuu danda'a. Hidhannoo warra hidhatan jirantu si deebisa. Karaa nagaa garuu nagaan Afrikaa keessatti. Nagaan Afrikaa keessatti hin jiru. Biyya Afrikaa keessaa nagaadhaan dimokiraasii ishee gonfatte kamiyyuu arginu hin beeknu. Fudhattee yoo ilaalte akka Sudaan kibbaafa fincila daabbootu ka'ee biyya sana bilisoomsutti biyya. Biyya kana keessatti saboonni xixiqqoon immoo saboota Oromoo galaana ta'an kanatu nurra dhangala'e mataarra nu ga'ee jira. Saboonni xixiqqoon biyya kana keessatti jiran immoo Oromootu nu dhuunfatee jira garuu Oromoon nu garboonfatee jira. Akkamitti ilaalta kana? Dhugaadhuma Oromoon saboota xixiqqaa kana garboonfachii jira. Oromoon biyya kana keessatti nama garboonfatee hin beeku garboomsuudhaan isa lamaan qabu kaayyoon qabu garuu garboomee bara baraan jiraachuudhaaf kana eenyu yoo abjachuu hin danda'u. Oromoon galaana beektee garuu cooreet irra galagalee Oromoo garboomse. Garuu Oromoon garboomee jechuus hin dandeenyu. Maal sitti fakkaata? Uummata biraatiin uummata saboota xixiqqoo biyya kana jiranii fi nuun garboonfate saboota xixiqqoo biyya kana jiran irratti dhiibbaa garaagaraa geessisaa jira. Saboonni biroon xixiqqoon Itoophiyaa keessa jiran kun garummaa Itoophiyaatti isaan miidhamu garummaa Oromootti isaan miidhamu akka miidhama hin qaban walitti ta'u malee akka falmataatti. Miidhama qabu. Saboonni xixiqqoon biyya kana keessa jiran hedduun isaanii miidhama qabu. Garuu miidhama isaanii irra ga'ee Itoophiyummaa namni tokkittiin leellistu namni tokkittiin ijaarteef isaan miidhe malee
Oromoon akka Oromootti miidhamee jira. Kan Oromoo caalaa sabaaf sablammoota biyya kana hammatee jiru hin jiru biyya kamii keessa jiru. Ishee inni kan biraan uummata Oromoo fi uummata addunyaa kanarra ta'anii miidiyaa keenya miidiyaa eessa jirtu kan hordofanii maal jettedha? Dhaamsi hin qabu. Uummata Oromoos ta'e sabaaf sablammii biyya kamiyyuu. Hanga hiree murteeffannaa jaallan qabsoo irratti wareegaman sana galmaan ga'utti biyyi kamuu qabsoo dhaabee hin beeku dhaabuuf hin qabu. Hanga bilisummaa gonfannutti qabsoo dhaabuuf hin qabnu dhaabamuus hin qabu. Yaada qabu. Galatooma. Kanatti aansee